yeroo adda addaa waa'een amantiidhaaf waa'een eenyummaa hin ka'a yeroo adda addaa isa kana taajabna mee namni amanaan tokko amantii isaa fi eenyummaa isaa akkamiin waliin deemsisuu qabame. Ilaalcha garaagaraa qabaatu wanti tokko garuu guddataa deemuu isaa nan beeka. Kanaaf guddataa deemaa irraa dheetan amanaan akkaataa itti keessumatti dargaggoota ammatee dargaggoota akka itti fudhatan qabu abbootiin akka itti fudhatan qabu sirriidhaaf sirrii miti waan isaa amantiidha waan ta'eef abbaan akkuma isaa galetti yoo amane hammuma isaa galee deddeebi'ee hubatee fi dargaggoonnis akka isaanii galetti yoo deemanii gaariidha abboonnis akka isaanii galetti yoo deeman gaariidha kun waan gurgurnu baasu ta'uun irra hin jiru. Guutummaa addunyaarra yoo ilaalte jijjiiramatu jira of ta'utu jira gara saba ofiitti deebi'u jira indijiiniyesii mirga saba iddoo asitti dhalate biyya Ameerikaa kana keessatti warri indijiiniyesii jiru amma lafa Minisootaa kanarra akka afaan isaaniif ta'utti akka aadaa isaaniif ta'utti faarfannaa faarfatu tiyooloojii akka kanatti hubatu Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uunsaa fannoo irratti nuuf du'uunsaa du'aa ka'uunsaa hin geeddaramu garuu akka aadaa keetii ta'utti akka eenyummaa keetii ta'utti dhiyeessita jechuudha. Garuu akka aadaa sabichi qabuutti akka afaan sabichi qabuutti yoo dhiyaate caalmaa wantichi ergaan sun nama bira ga'uu danda'a sababa ta'eef baay'ee bayeessa dheetan yaada. haa ta'u yoo akkas ta'e paaster faarfannaa namoonni wal bira qabanii yogguu ilaane faarfannaawwan waggaa 15-20 fuuldura ba'aniidhaaf yookiis waggaa 30 fuuldura ba'aniidhaaf kan ammaa wal qabsiisanii faarfannaan shubbisa ta'e yookiis immoo dhiichisa ta'e namoonni jedhanii kallattii garaagaraadhaan kaasu isa kanarratti maal ibsitu akkaayyoo amantii tokko. Wanti guddaa beekamaanii Oromoonii faarfannaadhaanii bakka guddaa ga'eera beekamaadha kun keessumaa gaaffiinan yoo kana gaafatamaa ture maal jedhu afaan Oromootiin faarfannaan jiraa jedhu. Afaan Oromootiin faarfannaan dhuguma jiraayii wanta jedhamu jira garuu inni kuni kaaffii wanta hin taanedha sababa ta'eef sanaaf deebiin laannu garuu akka aadaa keenyaatti faarfannaan iddoo guddaa ga'ee jira ulfina guddaas qabaachuu sarara jira garuu wanta hin jedhu tokko wanti yeroo tokko keessa makamu jira isa immoo walitti dubbatanii sirreessuun hin danda'ama xinnoo miira namaa fudhatee wanta deemu isa duriitii hojii walitti fidan yeroo madaalanii. Faarfannaa yeroo ammaa baahatti jiran kanarratti yaada maalii qabda namoota tokko hin taanetti hubachaa jira moo faarfattoota keenya tokko hin taanetti dhiyeessaatti jira isa kanarratti yaadni kee maaloo? Waldaa kiristiyaanaa keessattis waan haaraadha faarfannaa keessatti duwwaatu hin taane waldaa kiristiyaanaa keessatti ani Oromoo ta'ee Oromummaa koo beeksisaa aadaa koo beeksisaa uffata koo uffachaa Waaqayyoon waaqessuu akkasumas immoo faarfannaa faarfachuu inni jedhu kuni lamaan saayyuu jira namoonni akka hin taanetti hubataa jiranis jiru namoonni faarfannaa akka sirbaatti baasanis jiru inni kun immoo wal calalaa deema maaliif waldaan kiristiyaanaa waan baay'ee ofitti qabattee jirti waan baay'ee of keessatti qabattee jirti kanaaf faarfannaan tokko eeyyee gara sirbaatti intenshinii nama murteessaadha inni dhaggeeffatus inni hojjetus keessa nama sanaa keessa jira dubbiin akkaataa inni itti qophaa'e inni qopheesse namtichi qopheesse suni keessa isaa keessa jira hafuura sirbaatiin qopheesse moo hafuura faarfannaatiin qopheesse kan jedhu isa qopheesse bira jira inni dhaggeeffatus immoo akkaataa inni itti dhaggeeffatutu isa murteessa. Eenyummaa kee fi maalummaa keef amantaa kee akkamii waliin deemsuutu gaariidha jettee yaaddame. Saba gidduutti na uume sabi sun immoo aadaa mataasaa qaba afaan mataasaa qaba eenyummaa mataasaa qaba yeroon amanuu eenyummaa koo kana balleessee aadaa koo kana balleessee nama gara biraana godha miti amantiin kun. Ijoolleen tokko akkuma nu waa'ee aadaa sofnu kana waan aadaan calaqqisiisa jedhamanii kan cinqaman jiru. Waan aadaa calaqqisiisuu duwwaatu hin taane faarfannaan ergaa isaa irratti hundaa'a. Faarfannaan tokko yeroo gabaabaa keessatti si'a miiliyoona tokko ilaalama. Faarfannaan tokko immoo yeroo dheeraa taa'eyyuu ni ilaalama. Faarfannaan milkaa'uudhaaf fiixaan ba'umsa argachuudhaa fi shubbisa aadaa Oromoo qabaachuu muuziqaan isaa baay'ee bareedu viidiyoon isaa baay'ee bareedu duwwaatu hin taane ergaa wangeelaa immoo qabaachuu qaba. Anaani nama rifeensa warra faranjii naa kennuudhaafi yookiin aadaa gara biraa keessa akka hin jiraadhuu fi maqaa koo geeddaree maqaa kanatti maa moggaafamtati maqaan kun siif hin ta'uu naan jechuudhaaf dhufe miti maqaa kuudhuma koo kanaan na beekaa yoo amma na waame waaqayyo caalaa madee na waama akkasuma jedheeti na waama attamii caalaa jedhamtati maqaan kun sirrii miti ati maqaan ballaxa jedhamuutu sirra jira sirrii miti naan hin jedhu kanaaf yeroo Oneesimoos biyya dhufanii
akka warra Awuroopaatti dhufan. Daawwattoota keenya amma kan argamnu waldaa Ebenezer Oromoo Evangelikal Churchiitti argamna. Namoota iddoo kanatti argine sirna eebba CD faarfataa Bafiqaa Baqqalaa irratti argamna. Iddoo kana keessaa immoo Asaffaa iddoo kanatti agarra. Waa'ee faarfannaa irratti gaafanna. Faarfannaan kaleessaa farra sadarkaa maaliirra jira? Waan walii galaanuuf kaasi. Talaaliiwwan humneessituu erga nu barbaachisu ta'anii namoonni maaliif talaallii COVID-19 fudhachuu qabu? Talaaliin ittisa hunda caalu kan nuti COVID-19 ittiin ofirraa ittisnudha. Talaalliiwwan jiran akkasuma dhibee hamaa fi du'a irraa ittisuuf ittisa cimaa kennu. Talaalliiwwan kun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuun hawaasa keessan gargaaruu ni danda'a. Kun namoota hanga ammaatti talaalamuu hin dandeenye yookiin namoota talaallicha irraa ittisa gahaa argachuu hin dandeenyeef ittisa ta'a. Talaalliiwwan kunniin akaakuuwwan vaayirasichaa nuti har'a argaa jirru irratti ittisuuf bu'a qabeeyyiidha. Garuu dhibee haaraa hundi vaayirasichaaf carraa dabalataa bifa jijjiirrachuu fi talaalliiwwan kana jalaa miliquuf carraa kennaaf. Talaalliiwwan humneessituun COVID-19 akkuma talaalliiwwan humneessituu talaalliiwwan biroo vaayirasicha irraa ittisuuf ittisa sadarkaa guddaa argachuuf isin gargaaru. Ittisa jalqabaa sana argachuun garuu ammayyuu baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaatti hin talaalamne taanaan yeroon isaa amma. Dhiyeessaa naannoo keessanii argachuuf vaccines.org daawwadhaa.